Viidiyoon kun warreen hiree Kanadaan karaa immigreeshinii asiitiin amma baaftee kanatti itti fayyadamuu barbaadaniif paartii 2dha. Guutuu viidiyoo kanaa daawwadhaa, walii dabarsaa, yaada keessanis itti barreessaa. Durarratti immigreeshinii Kanadaadhaa warreen barnoota qabu, muuxannoo qabu akkasumas hojiilee adda addaa hojjechuu danda'uuf yeroo ammaan tana carraa addaa baasanii jiran. Carraan tunis tan biyya Kanadaadhaa itti nama geessitu. Dubagaa ati gartee barnoota sartifikeeta qabaatee takkaa immoo professionaalii barattee sanii eeyoon taanes ogummaa harkaa yoo qabaattu taate carraa kana itti fayyadamuu ni dandeessaa jira. Carraa kana itti fayyadamuudhaafis waan galii takkaa'u kafallii ispoonsara kanaa ifiiteetiif kafaluu qabda. Keessaafuu akkaataa piroosesni kun itti hojjetamuu fi inumaa ilaanqa gartee tikeeta illee bitachuudha ifiifi godhachuu dandeessaa jechuudha. Kanatti aansuudhaan warri gartee godhachuu barbaadan yoo kan jiraatan taate bakki isin dhaquu qabdan kanadaa.ca akkumas gubbaarra jiru kanatti dheeyxanii itti aansuudhaan immigration and citizenship hajuu xuyxan eega san xuyxan booda immigrate to Canada hajuu kana xuyxan jechuu san booda irra deebitanii immigrate through express entry hajuu kana xuyxanii jechuu. Dubagaa wanni wani hedduu sablaadha. Akkaataan ulaagaan adda addaa kan achi gubbaarra jiru inumaatu gartee akka namaa galutti waan barreeffamee jiru jecha hedduullee gaaffii fi kana hin qabu. Yoo gaaffiillee gartee haa qabaatu taate achi gubbaarra deebii jira bika gartee frequently asked question hajuusan yoo xuyxan gaaffiilee adda addaa isiniif deebisan. Dubagaa viidiyoon kun paartituun kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin amma ol deebinu nageen jiraadha.